Nootipaaddii kan wiindoo fayyadamuun taagii nuti barreessinu adda baasee nu agarsiisu barreeffamoota nuti barreessinu gosuma tokko kalarii tokko nu kenna waan ta'eef badaa sun beekaman deebiti. Kanaaf nootipaaddii wiindoorraa nootipaad pilaastiin kan weebsaayitii kan biloottii gochuu keessatti gahee guddaa taphatu kan koodii adda baasee koodii fi barreeffamoota teekistii adda baasee nu agarsiisu jira waan ta'eef sana buufattanii itti fayyadamuun gaarii ta'an amma buufatee jira waan ta'eef lootii gadi jechuun dandeettii ishee banadheetan isheedhaan hin jalqabaa jechuudha amma. Kanuma namaa hojjetee nootipaaddii noormaaliidhaan kan hojjette sana isaan hin qeebanan. Isaan banadheetan sana fooyyessaa deemaa jiru. Raayikilii godhaatii irratti raayikilii godheetan nootipaad pilaas kan jettu kana jira. Ishee kanaan banaan. Nootipaaddii isa noormaaliirra nootipaaddii inni kun koodii adda baasee nu agarsiisa. Amma ilaalaaf sila taagii adda baasee nu agarsiisne nootipaaddii inni noormaalii. Inni kun garuu kunoo taagiidhaa qofaatti nu agarsiisa ilaala. Akkanitti taagii addanaa taagii isa jalqaba baname irratti gaafa bunu iddoon itti dhufee jirutti haayilaayit godhee nu agarsiisa jechuudha. Bifa kanaan nu agarsiisa. Inni sun garuu nu agarsiisu ilaala. Sasanas mee wajjin bannee ilaalu. Sasanas wajjin bannee ilaalu. Nootipaaddii noormaaliidhaan immoo bannee ilaalu. Duwwiis. Ilaalama. Inni kun nootipaad pilaasiidha. Inni kun immoo nootipaaddii noormaaliidha. Inni noormaaliin kun amma fudhatanii ilaaltan taagii fi meen teekistii adda baasee nu agarsiisa. Inni kun garuu taagii fi teekistiin achi keessa jiran adda baasee nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni kun fayyadamuudhaaf baay'ee salphaa fi koodii iddootti dogongorsanii argachuudhaaf baay'ee bareedaadha waan ta'eef nootipaad pilaasii kana buufadhaatii itti fayyadamaa jiran. Liinkiidha diskiripshinii irra isin ka'a achi dhaqaa buufadhaatii itti fayyadama. Affoonni koodii barreessuun nu gargaaran hedduutu jiru. Kan akka C-koodii jira. Yoo barbaadan C-koodii buufattanii C-koodiidhaanis barreessuu dandeessu. Jaavaan illee barreessa. Jaavaan illee isin barreessuu danda'a. Kanaaf jaavaa fayyadamtanii weebsaayitii keessan divilooppii gochuu dandeessu jechuudha. Ani garuu yeroo hundumaa weebsaayitii keessatti kan fayyadamu nootipaad pilaasii kana waan ta'eef nootipaad pilaasii kana fayyadamaatii weebsaayitii keessan divilooppii gochuu eegaluu dandeessu jechuudha. Har'aaf asumatti nu waan ga'u kutaattaan immoo heedingii fi taayitiliitti daballee kana caalaa bal'isnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni fuula kanaaf haraakatan fuula kanatti sabskiraayib godhiin baay'inaan isin jira. Hanga kutaattaan wal agarruutti nagaan tura.